Baba Nur, niti nama kanan jette. Mucayyoon ofii miti kan duute. Ila kanaatiif obboloonni keenya asirra jirtanii ijoolleen du'anii as keessa jiranii ijoollota lamadha Itoophiyaawwi. Falmattuutti deebisaa falmattuu wayii jechaa jirte wanta fudhatti kana geesse. Waala akkasii. Falmattuutti deebisi. Falmattuutti deebisi. Waan keessa naa. Falmattuutti deebisi. Falmattuutti deebisi. Falmattuu rabaa keenya bucheetti deebisi. Itti deebisi saree koo. Falmattuutti deebisi. Falmattuutti deebisi. Kottu falmattuu waan arabbitti sin jette nutti kottu. Dhagaan jira. Ayyee maal jette itti fit waan amma jammarte sen. Isaan kan jedhani ofiinii miti mucayyoon gammadduudha. Kan poolisii bira deemii waraqata fudhadhu poolisii bira waraqata yoo fiddee fi kan imbaasii fidde qofa kan reenfi kennamu kanaan alatti hin kennamu itti kanumatti. Ofii kennu. Ofii fakkeeste? Amma ofii ta'uusaa dhiisuusaa sin beeksisna nuti amma jiru. No, she is happy. Namni sun nama keeriidha. Karaa keeriirra oola jennee nama meeqa abdataa jirru namni hundiyyuu gara sanatti deebi'aa jira. Waan jarri ittiin amansiifamanu tokko ani hin beeku. Afaan jarri ittiin amansiifamanu, xonqaayiidhaa na amansiifamanu, birrii na amansiifamanu, waayii na amansiifamanu, calootii itti godhanii ani hin beeku. Namnan silaa nama guddaadha namni sun haqa irratti dhaabbata. Abukaatoo miskiinaa kan jedhee achi geessu as deebi'a bakka. Gara sanatti achi deebi'a. Maaliif akka ta'e hin beeku. Ganni irraa kaasee, Aburashiidaa irraa kaasee, Tuulama irraa kaasee, maqaa gurguddaa kanarraa kaasee kanas ni dha'u amman ijoolleen wajjin qabsaa ture jechuudha. Hunduu achi deebi'eera. Maaliif akka jarri akkas taanan hin beeku. Maal akka jarri argatanii wanti jaratti mul'ate kun wanta natti mul'achuu dide jira. Anaan nan mul'achuu dide mee maaltu si namansiisee maaliin namni waan ijaan argitan qabdu moo dhugaa sinii moo asirratti wanti jarri Siifan. jalqabuma jiru Siifuu koo gaafan dhufee mana keetti boonsanii yaadattaa miti. xixaboonii qoy. Koottu waan isaan argatan keessan asitti manaa bilbileesii ergeen ture lakkoofsa koo. Okay, ishii bilbila. Wama jarri argatan kana anillee arguu barbaada. Wama isin amansiise kana anillee amanuu barbaada. Anillee jarana bari ilma namaati bar. Anis ilma namaati tarii dogongoruu hin danda'a. Mee waan sin amansiise warrumti gurguddaan ani akkasi jedhu inni kaan lakkii akkasi jedha. Inni kaan abdiit akkasii lakkii. Inni kaan immoo obboleettii lakkii waan akkasii iyyuu qabdi jedha. Maal jechuudha maaf bakka takka kan hin dhaabbattan sin? Maaf fitu witu jettu waan hin argine waan wanti tokko ijji keessan hin argine gurri keessan hin argine. Maaf amamsiifamamtu? Hayi ilma hiyyeessaati intala hiyyeessaati abbaan humna hin qabu obboleettiin mana hin qabdu humna hin qabanu eenyutu nama kasasa jettaniiti? Hayi Oromoon guutuun jirti xabaqaa addunyaa kanaa bitee kakasuu hin danda'a. Maal taatan? Aboo rabbiin rasuulii sodaadha rabbiin sodaadha. Duutii lubbuun kee takkitti baati gizee takka qofa baati. Addunyaa kanarraa lama baasuu hin danda'u namni. Yoo sila lubbuun kee akka siifanitti baate siifanuma teessa keessatti ajjeessa. Yoo lubbuun kee akka booniitti baate taate booniidhumatu bakka hundatti si ajjeesuu dandeessa. Kanaafuu lubbuu keessanii jettanii sodaattanii waan hin taane naa seenaa please. Ani kanuma isiniin jedha wanti hadda obboleettii keenya irra ga'e borsirra ga'uu danda'a. Obboleettii kee irra ga'uu danda'a. Rabbiin sodaadha. Wanti amantan malee kana sana hin jedhina. Isinii galee ijoolleen dogongorteetti yoo mucattiin of ajjeeste illee ijoolleen dogongorteetti dogongorte wanti isin dogongorte maaf akkana karaan taane karaa ragaa hin qabne nutti himani. Ofii jaraatii maaf ragaa ba'ani? Mucattiin of ajjeestee jirti. Ofiinii miti kan of ajjeeste. Mee rimootii godhaa warri seentan. Mucattiin kun ofiin ajjeesne jedhanii jarri ragaa nuun baane viidiyoodhaan barreeffamaan ragaa nuun baane. Ijoolleen dhiiraa mucattii hin darbanne yeroo siin ragaa ba'uu dhuftu falmattuu hin darbanne. Jawwisaan hin darbate mucaan ilkaan kaarru gurraachisuun immoo kana dhiisi atiif obboleeyyanni kee mucattiin takka illee Itoophiyaan takka ulfajjee takkaatiin duute jedhanii jedhe. Ajandaan keenya mucattiitii ulfajjee takkaatiin duute osoo hin taane ajandaan keenya isii kana. Wanti nuti qabnee jirru isii kanaadha. Kan inni haasaa ture kan biraati. Ergasii falmattuun dhufte lakkii mucattiin ofiin ajjeesne isiin gammadduudha jedhanii. Irra deebi'ee ofiin of ajjeeste. Ofiin of ajjeeste yeroo sun jedhu. Jawwisaan fuudhee darbeen. Argitan viidiyoo irratti. Nama kuma takka foon ilaalaa turte. Ammallee viidiyoo jalatti nama kuma fudhatamatu ilaale. Maaliif jikti qabama jalana? Ijoolleen mucattiin ofiillee of ajjeestu sobanii jiran. Maal irratti soban? Dhugaa saasaan
godhu inzora bakka isi sifoko isi me bare obboleettii akkasi bar abdiillee akkasi bar inni ani dura godhu eenyu kan namanu abdiin ajjeesu dhabaatu jinniin ajjeesu dhabaatu harki namaa keessa jiru qoricha baasanu darbatanii ajjeesanu harki namaa dhibbaatu osoo harki namaa keessa hin jiraanne wanti nama dhabsiisu jiru talloon tokko duutu qabbara dhumate mee maaltu hunda nama erga waasini immoo cabtiin gaafa arbaa baratti turte bararaa arbaa qabdi turte gaafa jaa hiriyaa si yaamteetti mana ijaazaa sitti kottu jettee hiriyaa si gaafa sana dhanne lookeeshinii ergiteetii turte sababa amasbaaliitiif kunoo sagalee si guutuun jira mucattiin nama jirtuudha sagalee mucattii duutee nama jiruudha zimmedhe sagalee namni warra bosoon taane bilbila si wajjin iskiriinshot godhamee viidiyoo asii gadi moobaayiliitti qabamee bilbilli si mul'isaa kan waraabame saatii isaa wajjin hin jira namni akkamitti namni arbaa balali'u mana madaanaa jiraata meenatti maa namni arbaa gara Itoophiyaan gala jedhu maal godha mana madaanaati mucattiin maallaqa si waggaa sadii gaafatte jaalallee siisa ta'u abbaa manaa siisa ta'u obboleettii siisa ta'u hojjechuu siisa ta'u nama wayii gaafatte gidduudhaan wixixiree wayii dadhatamte hedduun bakka wanti wayii uumamee jira hin uumame kalas wanti wayii jaalatanis jibbames uumamee jira wanti isin immoo kana hunda taateef maallaqa ishee gaafatte waan biraa miti maallaqa gaafatte maallaqa waggaa sadii gaafatte torban lamaa biyya galuu baate mucattiin tarii ulfisiisuun hin beektu jechuun hin beeku ulfijjeessa dhokachuu hin danda'u akka dooktarii jettutti ulfijjeessa olii dhokachuu hin danda'u nus ulfoolee olii dhokachuu anis ulfaayee beekaa bara mucaan dhoggaa jaa qaba ulfijjeessa karraa raasoo deebisuu danda'amara si dhukkuba nama si jibbisiisa hojii si dadhabsiisa waan baay'ee bilisa baay'ee qaba barbaadee jirti gaafa barbaadee ulfooftee guddifachuu barbaadee jirti torban lama Itoophiyaa deebi'uu fi yaadisi gammachuu qabdi nama ashaqu sagalee irratti maaliif hojjeesti sababa si hojjeestu maaliidha maallaqa ofii gaafatte maallaqa irratti olii galuu dhabanii girrigirri wayii uumame feesbuuka bara lama digdamii takka irraa fayyadamne takka irraa fayyadamne du'a si labsuudha waasinii immoo ijoollee shawaa sabatti na laala haadha keessanii iteete abaayee jettu malee dhimmaa jettu mee namni nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jedha obboloota koo yeroo dheeraan booda walitti deebiin jirra innis maalinni yoo jettanii dhugaan dubbachuudhaaf duuti mucayyoo tanaa ergasiin boqatte jedhanii garaa hiyyatu na gubata wanta isaan haasaan hunduma isaa jala deemin tokko tokkoon isaaniitti irraa dhaggeeffadha garuu wanti isaan haasaan hundumtu soba garagaraa haasa'u afaan garagaraa taasa'u gaafa dhugaa namaa dhossite rabbiin dhugaa kee dhossa gaafa waan tokko uumtee dhofsite rabbi waa wayii sirratti fidaa yookaan maatii keetii irratti fidaa yookaan dhala keetii irratti fidaa yookaan immoo sirratti fidaa dhugaa mucayyoo tanaa rabbiin haa baasu dhugaa isii jechuudha beeruutii fidanii asitti erga sallamsiisaniin booda asitti wajjin turanii wajjin nyaatanii dhugaan siniin jedhaanii ijoolleen tokko tokko hin beeku bichaa dhugaa akkatti yaaddanis hin beeku waaqayyo bichaan karaa sirriitti sinaa deebisu har'a kan ishiin sallamtee shaarbii maratte waggaa sadii muluu dhiisaniiti kan ishiin gizee kiristaanummaa ishiiti footoon ishii kan walii gaddeemu jechuudha har'a kiristaana taatee duutee jechuudha kanaafi mucayyoon falmattu jedhanii ofiin hin duune hergamtee ofiin hin duune jennaan dhugaa ishii dhossuudhaaf walii gadi ishii daddarbanii akkuma viidiyoo gabaabduu san irratti argitanii siniin jedha namni dhugaa namaan nyaate dhugaa haqa namaan dhossinaa haqa namaan nyaatina maaliifi waan namarra gahu waan hin beekneef jechuudha namni biyya kana keessatti nama baay'eetu du'ee nama baay'eetu miidhame garuu immoo duuti mucayyoo sanaa mar'imaan na gube jechuudha maaliif du'a lama duute mucayyoon tun dhugaa siniin jedha dhaabittiin duuteellee hin beeku bichaa waan nan jedhu hin beeku garaan na guggubate dhugaa ishee hawwaaluudhaaf dhugaa ishee dhossuudhaaf irra dibamee ta'u irra dibamee hundumtuu bira darbe jechuudha hundumtuu jechuudha bar nutu hajjeese nu harkatti duute dingata osoo wallolus wayitti buusnee duute yookaan akkana taatee duute yaa oromoo gumaa nurraa fixaa odoo jedhanii gummaan baa jechuudha lubbuu hajjeesanii lubbuun namaan bahu gumaadhaan fixata oromoon jechuudha kanaafi osoo wanta jiru hundumaa dhugaa baasanii dhugaa mucayyoo tanaa warri hawwaaltan hundumtu dhugaan keessan dhaabbachiisatti isinii hawwaalamu dhugaan isiniin jedhaan
akkatti garaan kee na guggubate ergan guyyaa kana dhaga'uuti garaa kiyyatu dhugaa mar'imaan kiyyatu duubatti na gubate jechuudha. Nama duubaan qabdu jettaniiti kana hundumaa irratti raawwattanii lubbuu ishiillee galaafattanii warii ishiillee galaafattanii har'a immoo reeffa isheetii irratti akkanatti wal ijaarsaniitoo ani hin beeku bichaa dhugaa. Hin beeku dhugaa rabbiifu dhugaan hin qallatti malee hin cittu yoomillee taanaan immoo dhugaa mucayyoo tana rabbiin guyyaa tokko hin baasa jechuudha. Guyyaa tokko ofiinuu baha dhugaan jechuudha. Guyyaa tokko inna odoo of eeddanii bootaa dhaxxanii fi nama itti madaqxan odoo adda baafattanii ijoolleen kanuman siniin jedha.